Waaqa fannifamee nu oolche hin qabnu. Gulukoosii fannifamee nu fayyise malee. Waaqa jireenyaan dadhabee gadi dhufee of ajjeesee nu hambise hin qabnu. Warra jettanuufi deebiin isaa kunooti. Gara warra Qorontosii ergaa Phaawulos barreesse taqaraa boqonnaa 1:18 irratti akkas jedha. Ergaan fannifamuu Kiristoos warra baduufi gowwummaa, nu warra fayyuuf ammoo humna Waaqaati. Barreeffameera. Barreeffama wayyicha keessatti an qarummaa warra qaroolee in balleessa, beekumsa beektolee gatii hin dhoogga jedhaa jedha. Kanaafuu nu fannifamuun Kiristoosii fayyinna jireenya bara baraati. Warra baduuf ammoo gowwummaadha jedhamtee barreeffamteetti. Hin gowwin obboleessa koo, hin shawwadamin. Fannifamuun Yesus Kiristoosii gatii dhabuuf osoo hin taane yookiin of mul'isuuf osoo hin taane jireenya nuu bituudhaaf, jireenya nuu horuudhaaf, jireenya nutti deebisuudhaaf malee hojii dhabeetii miti. Yesus maal godhiisa fannifama? Maal godhiisa ijjeefama? Maal godhiisa dhiiga lolaasa? Maal godhiisa of dadhabsiisa? Warra jettanuufi dubbiin kaqarummaatiif gowwummaa as keessa jirti. Marmaaraa ilaalaa, adda baafadhaa. Kabraa immoo